Ashamaa argafoonee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Media ti oduu waliinaan ibsaa gadaati dura dursuun hangafoota oduu dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa dhugumaa abbummaa addabaabaayii masqalaa gaafachuun beekameera. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni waraanni jirutti sarbamni mirgoota manguddoota dabaluu Human Rights Watch gabaasuun isaa ibsameera. Lammiileen Itoophiyaa Raashiyaa misaayila Yuukireen haleeruu irratti yaada garaagaraa kennaa jiraachuun beekameera. Neetoon nageenya biyyoota miseensa isaanan mirkaneessa jechuun ibsuun isaa ibsameera. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media chaanaalii keenya subscribe gochuun odeeffannoo waayitaawwan akka isin bira ga'u gochuu dandeettu. Amma oduu bal'inaan xalayaa gurraan dhala 15 bara 2014 barraa'e bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkasumas kantiibaa magaalaa Finfinneetiif ergameera jedhu tibbana miidiyaa hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'ee jira. Xalayaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa Finfinnee irraa akka barraa'e akeeku kun bakki waaqeffannaa hora Finfinnee iddoo durootti akka deebi'u akkasumas abbummaan qabiyyee hulluuqoo korma yookaan addabaabaayii masqalaa akka kennamuuf kan gaafatudha. Oduu birootiin Itoophiyaa dabalatee biyyoota waraanni jirutti sarbamni mirgoota manguddoota dabalaa dhufu Human Rights Watch dubbateera. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni waraanni keessa jiru keessatti sarbamiinsi mirgoota namoomaa manguddoota irra gahuu dabaluu jarmiyaa mirgoota namoomaa falmu Human Rights Watch mul'iseera. Akka gabaasa Human Rights Watch roobii baase jedhutti Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi hawaasaa fi saboota gidduutti naannolee garaagaraa keessatti mudateen ajjeecha gubachuu qabeenyaa fi qeerraa buqqa'uu dabalatee sarbamiinsi mirga namoomaa cimaa hawaasa naannoo irra gaheera jechuun ibsee jira. Miidhaa walitti bu'iinsa kanaan qaqqabee walqabatee ammoo sarbamuu mirgoota qaama hawaasaa umriin isaanii deeme daran dabaluu gabaasni jarmiyaa kanaa eeree jira. Waraanni naannoo Tigraay keessatti adeemaa ture akkasumas tasgabbii dhabiinsi naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzitti dhalatee hordofuun tarkaanfiin qaamoleen nageenya hidhattoota irratti fudhatan miidhaa qaqqabsiisuu eeree jira. Akkasumas hidhattoonni hawaasaa lakkoofsa muraasa irratti haleellaa raawwachuu ibsee jira. Human Rights Watch gabaasa isaa kana keessatti sadarkaa addunyaatti illee namoonni umrii dullummaa keessa jiran lola keessatti saaxilamummaa balaaf qaban guddaa dhufuu agarsiiseera. Human Rights Watch bara 2013 kaasee hanga bara 2021 lola hidhannoo meeshaa waraanaatiin geggeeffamu keessatti Itoophiyaa dabalatee biyyoota biroo keessatti miidhaa manguddoota irra qaqqabu galmeessuu isaa ibsee jira. Weerarri Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte Awuroopaaf balaadha jechuun Boris Johnson dubbataniiru. Ministeerri muummee United Kingdom Boris Johnson weerarri Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte kun ardii keenya Awuroopaaf balaadha jechuun ibsanii jiru. Boris ergaa barreeffama karaa Tiwutariin dabarsaniin Yuukireen ilaalchisuun ibsa akka kennan himuun hooggantoota G7 waliinis marii akka taasisan himanii jiru. Ministeerri muummee Boris ibsa muddamaa Awuroopaatti dhalate kana ilaalchisuun ganama kennaniin weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte ilaalchisuun ejjannoo UK maal akka ta'u TV'n akka kennan ibsanii jiru. Kunis ibsa bakka bu'oota uummataa mana mareetiin akka biyyattiitti sa'aatii 2 irratti bahuun kan hordofamu ta'a jechuun ibsanii jiru. Akkasumas ministeerri muummee Boris erga kamisa ganama marii ministeerota yeroo balaa tamtama sobraa hoogganaman booda qoqqobbiiwwan UK Raashiyaa irra keessu marsaa itti aanu maal akka ta'u beeksisuu eeggama. Tiitara isaanii irratti Putin daandii dhiiga dhangalaasu filate jechuun michoota waliin ta'uudhaan deebii murteessaa ta'e akka kennan dhaadataniiru. Qoqqobbiiwwan marsaa jalqabaa wixata darbe kan ibse yoo ta'u innis kan baankiiwwan Raashiyaa 5 fi abbootii qabeenyaa Raashiyaa biliyooneroota ta'an 3 irratti kan xiyyeeffate ture. Haaluma kanaanis qabeenya jarreen kanneen ni dhorkama jechuun ibsanii jiru. Kana duras ministeerri waajjira dhimma alaa James Cleaver weerara Raashiyaa Yuukireen irratti raawwatteef deebii kennuuf jecha tarkaanfii qoqqobbii diinagdee olaanaa fi cimaa Raashiyaan kanaan dura argattee hin beekne akka taasifamu akeekkachiisaa turaniiru.
Neetoon nageenya biyyoota miseensa isaa nan mirkaneessa jechuun ibsee jira. Dhaabbanni waliigaltee waraana Atlaantik kaabaa nageenya biyyoota miseensa isaa ta'anii nan mirkaneessa jechuun ibseera. Barreessaan olaanaan NATO Yuunis Stoolenberg kaayyoon NATO hangafa nageenya biyyoota miseensa dhaabbatichaa ta'an mirkaneessudha jedheera. Barreessaan olaanaan kun ibsa sa'aatii muraasa dura kennaniin haleellaan biyya miseensa NATO ta'e tokko irratti raawwatamu akka waan biyyoota miseensa dhaabbatichaa irratti raawwatametti fudhatama jedhaniiru. NATOon biyyoonni akka Ameerikaa, United Kingdom, France, Germany fi Turkey dabalatee biyyoota Awurooppaa hedduu biraa waliin miseensota biyyoota 30 of keessaa qaba. Ukraine biyya miseensa NATO taatee miti. Haa ta'u malee Ukraine miseensa NATO ta'uu fedhii akka qabdu pirezidaantiin Zelenskiy kanaan dura ifatti dubbatee ture. Moskoon ammoo Ukraine haala kamiyyuu miseensa NATO ta'uu hin qabdu jechuun mormaa turteetti. NATO Raashiyaa Ukraine irratti waraana banuun ishee biyyoota miseensa dhaabbatichaa ta'an holaa Ukraine ta'an irratti yaaddoo nageenya uuma jedhanii amanu. Hollaa Raashiyaa kan ta'an Laatiiviyaa fi Istooniyaan biyyoota miseensa NATO ta'anidha. Barreessaan NATO ibsa isaaniitiin Raashiyaan humna caalaa dippiloomaasii fayyadamuu qabdi jechuun ibsanii jiru. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa turedha. Sagantaa Oromiyaa Global Media afaan wajjin turtii gaarii.